hamaarraa bilisa ba'anii gammachuu guddaadhaan gara biyya sanaatti deebi'anii galan. Yaaddee namoonni hammi kuni ganda tokko keessaan dhufu naannaa fageenyarraa distaansii gargaraarraa hin dhufu isaan gaafa galan himanii gaafa torbanii akkasuma wal baay'isanii fiduu jalqaban jechuun barbaade. Kanarratti kanaaf warra bilisa ba'antu walimuu jalqaban bakka walitti dha'amuu jalqaban. Kanaan dura fakkeenyaaf namoonni seexanaaf galma ijaaranii raawwatanii kan naqanii waan alatti kennaniif nyaata jedhanii dhugaatii dhuga jedhanii horii isaanii waggaatti kan kennaniif isa hundumaa cufanii yaa'anii dhufuu jalqaban. Lubbuu kuma 40 jechuun baay'ee xiqqaa miti baay'ee guddaadha. Namni tokko iyyuu lubbuu haaraa tokko qabatee gara mootummaa waaqayyoo fiduu jechuun hojii guddaadha tajaajila keessaati jechuudha. Tajaajiltoonni ammaa jechuun yeroo ammaa kana waldaa babbananii yookaan immoo pilaantii godhanii tajaajilaa jiranii kan isaan kumatamanii lubbuu haaraa irratti hojjechuu dhiisuu isaaniitiin jechuudha. Maal jechuudha? Magaaluma jechuun waldaa tokkorraati kiiloomeetira xiqqoo kiiloomeetira naannama kanatti asumatti hojjetama hojiin malee akka kanaa distaansii irratti hojjetanii lubbuu haaraa irratti hojjetanii wanti isaanii ittiin galateeffatamaa jiran baay'inaan hin jiru jechuudha. Wanti adda si godhu tajaajiltoota keenya irratti isa kanadha. Baay'ee barumsa guddaa sirraa argatudha wanti amanii haasaa jiru kun maa inni umurii kanatti suusii keessaa ba'anii yookaan araada keessaa ba'anii hojii wangeelaa kanarratti akkatti duulanii lubbuu amma kana gara waaqayyootti fiduu jechuun baay'ee hojii guddaadha. Waan galateeffatamuu qabudha kunis waaqayyo si eebbisu kana caalaa siif haa dabalamu jechaan darba. Maal siif haa dabalamu gara baadiyyaa akka na ergu ammayyuu namni akka na dabalamu akka lafa ammayyuu gara baadiyyaa akka na ergu akka na dabalamu siif haa dabalamu jechaadha. Amiin siif gara baadiyyaa qofa immoo doon taane wangeelli lafa hin gahin geessisuu qabda kana caalatti jechuudha. Jecha tokkoon si jechuu barbaada. Baay'ee gaarii wanti waa'ee baadiyyaa kana kaasuufi amma tokko ani mucaa baadiyyaatti dhalatee guddateedha. Horii tissee bishaan waraabee nama guddateedha. Jechoonni tokko sammuu namaa kana naafessu. Fakkeenyaaf bakka burqaan naamaa jedhee burqaan naa bahe. Yeroon siin jedhu al tokko baadiyyaa jenna. Waan si ajaa'ibu hafuura qulqulluu keessa gaafa galtu iddoo sin filachiisu. Haala mijanne keessatti waan mijataa sii godha. Maal jechuun barbaade tokko hafuurri waaqayyoo gaafa sirra bu'u anama magaalaa jettee amma magaalaa keessa tureera sita konsilatti dubbachaa ture of bashannansiisu wanta hin goone asii iddoon ittiin deemne qabu bashannana deemuuf bakka hin deemne qabu. Garuu boqonnaa inni guddaan eessa jira beektaa bakka lubbuun fayyee jira. Anammaa kan hin gammachuu guddaa qabu lubbuun gaafa gara gooftaa dhufu lubbuun koo baay'ee boqota galgala rafeen bula. Sagantaa deemee lubbuu hin amane taanaan dhukkubaanaan. Yeroon akkasiin jiru maaloodha? Wanta akkuma siifetti deemtamni amma. Anamma gara baadiyyaatti ayyaana siifa baay'isu jedhiin hin jedhee maaliif jechuun barbaade amma iyyuu taanaan gara fuulduraatti wanta nama hafe baay'ee jira. Namoonni miidiyaan bira hin geenye jira. Namoonni baay'een amma mana isaanii ciisanii miidiyaa ilaaluudhaanii gara sagantaa garaagaraa deemu. Namoonni amma miidiyoonni kun bira hin geenye namoonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo dhugaa ba'anii inni nageessa miidiyaa garaagaraarraa argeen dhufe amanee jedhu. Garuu namoonni teekinooloojiin bira hin geenye. Kana kan hin argine immoo jiru. Kana bira hin argine. Kana bira ga'uun qaba waan jedhudha murtoon koonni guddaan. Namoonni gooftaa jibbanii miti. Fayyisuusaa yoo arge namni gooftaa dhiisee hin deemu. Kanaaf hamma nuu danda'an lubbuun duurra deemnee bira geenya kan jedhudha. Siif galu baadiyyaan hin jedhee hiikisaa siif galeera. Teekinooloojiin namoota bira hin geenye. Waa'ee baadiyyaa gaafa kaasnee dhuguma Raajii kanarratti waan tokko gabaabsinee dabarra maal jechuu kooti akka waan tuffatamaa wayitti kaasuu barbaanne miti gama keenya jechuu kooti. Ilaalchi namoonni qaban garuu magaalli maayinni bakka mijataadha. Haalli wanti hundi isaa mijataadha. Karaa geejjibaa, karaa jireenyaa, karaa waanuma garaagaraatiin mijataadha jedhamee waa yaadamuu fi gara baadiyyaatti deemuun barbaadan isa kana wajjin wal qabsiiseen kaase malee baadiyyaan si hubadhee dhugaa tuffiin qabu baadiyyaa irratti ilaalcha akkasiis hin qabnu namoonni kan hubachuu qabdan. Gaaffii sattaa nutti darba maayinni gaaffii inni ittaanu gatii tajaajila nama baasisu kan namoonni hin beekne jiru. Tajaajiltoonni hattoo akka ta'anitti tajaajiltoonni gatii baasuun barbaadan tola tajaajiluu barbaadu namoonni jedhan jiru. Miisa kana wajjin wal qabsiiseeti immoo maayinni maal gaafa kaasnu seenaa kee wajjin wal qabsiisne maayinni biyyoolee nyaattee beela keessatti biyyoo nyaadhee tajaajila kan jiru dhuga ba'umsa akkasii waan ati qabduuf miisa kana namoonni akka hubataniif maal kaasuu qabda kanarratti dhuguma tola warra tajaajiluu barbaadanii ergaan si keessa jiru waan jiruufi isa kana haasa'ime tola jechuun si galamne si hubadhee tajaajila eeman akkuma hubadheetti hubadhe anamma waaqayyo hafuurri waaqayyoon anumarra bu'ee
na baasee nan bahe waggaa hedduun wal daagee ture. Ka'e naaman ka'e yeroon siin jedhu namni yaada isaatiin miti kan geggeeffamu. Bakki namarra ture kuni yooma furii waaqayyo siin gargaare ala waan gochuu dandeessu hin qabdu hin danda'amus. Tajaajilli gatii nama kaffalchiisa kan jedhamu waaqayyo yeroodhaafi anan mana yeroodhaaf waan na godhe qaba. Guyyaa tokko waaqayyoodhaan asitti na fiddee bishaan na dhowwate kana deem beeku. Akkamitti nama cubbamaa kanaan hojjetta kan jedhu yeroo hundaa haasa'an. Guyyaa tokko waaqayyo irratti gungumeen beeku. Ani kaayyoon koo guutummaan har'asii hojii wal argadee yaadne. Dhufeesi gara kanatti nan deebi'an jenne. Sababiin kaleessa biyya lafaa keessatti waan addaa hojjechaa tureef hojii gaarii sa'oo hin hojjenneef ana nama cubbamaa kanatti erganni araarame immoo akka sammuu kootiitti gaagun akka inni of amansiisetti. Kiristoos kanaaf gad jedhee beela'ee qullaa ta'ee yoon tajaajilee nan ga'u kan jedhutu na murteessise. Maaliif seete? Lafa hin baane hin beekaa. Lafa hin gallee hin galle lafa ba'aa miti wantichi. Qulqulluun namoonni baay'een jiru. Namoonni baay'een na dursan jiru. Maatii koo keessa jiru. Garuu Kiristoos waan gara koo dhufeef hin beeku. Kanaaf danda'ee isatti kooruu hin dandeenye siin jechuu barbaade. Sana wajjin wal qabsiisnee waan tokko kaasuun gaarii ta'a kaasuun kedhee yaade biyyoo nyaatte gaafa jedhamu beela keessa baatee afaan qullaan ta'uun jechuun dubbachuu dhabuurraa kan ka'e. Biyyoo lafaa fuutee qammastee mul'ataan immoo namni dhufee si nyaachise akka jirutti mul'ataan nyaata si nyaachise jajjabaattee kaatti tajaajila keetti akka kaatatti gaafa seenaan haasa'amu jechuudha seenaan kee baakgiraawundii gaafa qoranne jechuudha. Meeshaa kana namoonni akkamitti hubatan gatii nama kaffalchiisuun tajaajila akka jirutti jiraatee dhugummaa seenaa kanaa wajjin wal qabsiise kaasime rakkina akkamii argitee arganii tajaajiluu akka isaan qaban jechuun koo sataa gartee arguu qabu miti. Fakkeenyummaa gaarii qabaachuu kee arganiif malee. Dhugaadha waaqayyo isaan eebbisu. Anammoo warra magaalaa tajaajilanis waaqayyo iddoo jiranitti isaan eebbisu. Gin lubbuu irratti hojjennu hin jedha. Garuu as deebi'ee waa'ee biyyoo nyaachuu kana yeroo baay'ee nan dhossan ture. Isa akkasan ta'e biyyan deeme sana harmee tokko jirti. Jaartiin kunii jaartii warra achi bakka itti gabbaramaa ture sanaadha. Hafuura hamaan itti gabbaramaa ture sanaadha. Jaartiin kun akkas gooti. Nama gundoo beektaa? Gundoo jechuun maaliin hodhu beektaa? Gundoo beekta gundoo. Masoobii fa'aa wanti jedhamu jira. Jaartiin kun citaarraa isa hodhiti. Ani wanti hin dandeenye bunan dhugaa bunan jaalladha. Gaafa naqee achitti galuu namni waan itti kennu hin jiru. Namni na bira dhaabbatu hin jiru. Jaartiin kun gundoo sana hodhiteetu buna naabitti akaayii naabitti. Garbuun jira. Garbuu kana sii gala mitiire isa tumamu utuu hin taane inuma nyaadha. Gaaf tokko jaartiin garbuus manaa fixxe. Bunnis hin jiru. Namoonni immoo ganama dhufu hanga galgalaatti yaa'u. Guyyaa tokkotti yoo xinnaate namni 20 namni 30 inuma gooftaa fudhata. Torban guutummaa man tajaajila. Halkan immoo kadhachaan bula. Kana booddee gaaf tokko natti ulfaatee jaartiinis waa mana keessa hin jiru garbuunis hin bitamne gundoon gurguramuu nafe. Guyyaa tokko akkasan jedhe gaama. Guyyaa kurnan tokko nan tsooma waan jedhu murteeffadhee amma gaa ulfaatteetti akka galuu jedhee yaadeera. Jechuun dhugaama isaan sitti himaa baduus barbaadeera. Naagame madadhabe. Garuu immoo yegguun achi bahee tajaajilu inumaan tajaajila. Waa'ee maayikii waa'ee maaliin jiru sagalee guddaa nutti kenna. Gooftaan galata fudhatu. Kana booddee jechumaan guyyaa tokkoon bulee lamaan bulee sadiin bulee gaafa afuraffaa guyyaa tajaajilaa ooleen nan kufe. Yegguun kufu sokkee bakka hin jiru. Naagamnaan inni biyyoo fuudhee dhuma hilliin godhee bishaanitti gidduudhaan nan dhugan yaadatte. Gaafa itti dhugu akka hirribaa na fudhate. Gaafa na fudhatu amma kana riyaalitii wanta kanaa namoonni nyaanna sana baay'ee dhugaa siifa'u. Gaaf tokko nuuf taatis. Gaafa dhugee ciisu booddee an kanas hin beeku waan biddeen afaan na kaa'u dhagaa. Isa booddee nyaadheen ka'e yeroo achi ol ka'u humna wayiin qaba. Isa booddee akka gaggabuus nan ta'e nan boo'ee
galgala gaafasii hanga bariitaan kadhadhe waan barii sana mudateen sitti meediisa. Amma keessi koos na hiikameeraa ganamas akaayiin dhufteetti. Gaaf tokko namicha tokkotu yeroo hundumaa akaayinaa fidee dhufa. Bokkaan roobe. Gaafa akaayinaa fidee dhufaa yeroo inni peestaa jalqatti baatee dhufu nan gammade. Maaliif tajaajilee raawwannaan akaayitti. By the way namu nyaatee guddateedha namu maatii gaarii gidduutti guddateedhaan. Kana booddee kee akkasitti ilaaleen inni tajaajile isaatii ja'a boqonnee deebinaan jedheen. Maal nyaachuu beektaa? Akaayii. Waaqayyo si eebbisu idan koo agabuun qabee akkasan ta'e waaquma si fide mi'eennaan yeroo nachi ol fuudhu akka jaanxilaa achi feestaa keessa kaa'eera. Galanni siif haa ta'u jedheen naamu. Mee haaleluyyaa jedhaan haaleluyyaa jedhesfi. Inni eegame nyaata miti. Nyaata miti bakka. Kana booddee hin gaddinesi nan galateeffadhe waan tokko moo beekan galataan moo'icha targa waan jedhamu akkasuma hogaa. Mee dhaamsa tajaajiltoota keenyaaf maal qabda? Amma kana wajjin wal qabsiistee mati dhaamsa tajaajiltoota keetiif dabarsimee. Tajaajiltoonni baay'een gaa warri nu dursanis jiru waaqayyo isaan eebbisu waan baay'eedhaan beekumsaan haala garaagaraatiin warroonni nu dursitan jirtu wantan isiniin jedhu wantan isinii dhaamu kottaa wajjin mootummaa waaqayyoo lallabna al tokko enjoy gootaan gaafa baatu. Fakkeenyaaf yeroon baay'ee baadiyyoota keessa deemu wantoota nama gammachiisu baay'een argaa oola. Amma si'an illee gaa wanta qayyoo saala mijeesse urgoon dhugaa deema. Ati yoo dhufte nuddaa. Kanaafi utuu harka wal qabannee mootummaa waaqayyoo bakka wangeelli hin geenye hojii waaqayyoo hojjennee gaariidhaan jira warras jiran immoo asumallee dhaabbatanii kadhataan akka nu gargaaran jechuuti. Gaaffii dhuma tokko sii kaasa Raajii maayini mee haala amma keessa jiru kana wajjin wal qabsiisnee waa'ee biyya marsaniitti dubbate waaqayyo waa'ee biyya keenya kana waa'ee saba keenya kana keessa jiru kana saba keessa jiru kana saba keenya kana waa'ee biyya keenya kana ergaa maalii isinitti kenna waaqayyo? Ati immoo kana gaaffii magaalina gaafate waaqayyo si haa eebbisu. Waa'ee biyya atis kadhachaa jirta anis kadhachaa jira kanumaan bira darbita. Waaqayyo si haa eebbisu. Dhaamsa yookaan nama galateeffattan. Tokkoffaa irratti kan hin galateeffadhu baay'ee waaqayyo ishee eebbisu tajaajila kootiif baay'ee kan na bira dhaabbattu ani haadha manaa tokkoon qaba mucaa ammoo tokkoon qaba waggaaf ja'a akkasiiti. Waaqayyo gaa foolii sitti godha beektaa si urgeessaa nama seenaa hin qabnettis seenaa godheera. Dhuma keessa garuu waaqayyo na eebbise. Maaliin na eebbise beektaa karaa manaa na eebbise. Haadha manaa koo baay'ee tajaajila kana irratti haala hundumaatiin harka qabee waaqayyo wajjin kan asiin nagaye gorsaan waan hundumaatiin kan asiin nagaye isheedha. Yeroon siin jedhu waaqayyo galata fudhatu. Al tokko waaqayyo borii kee beeka. Fakkeenyaaf waan tokkoon sii kaasee darba. Gaaf tokko achi dhufte isheen. Gaafa dhuftu booddee kampasiidhaa baatee dhuftee mudannoo kana sitti mee xumura. Hin dhuftee akkas naan jette. Dhuftee argite. Jabaadhuutii naan jette. Ani waggaa tokko booddee nan eebbifama. Abdiin kutataniiti. Wangeela kanaa lafan kaa'ee maal sitti fakkaata galuun jedheen beektaan. Galuu bakka deebi'ee waan biraa hojjedhuunaan abdiin kutatiin itti fufi dudduuba keenya ilaalinaan jette. Yoon eebbifame booddee ani waan barbaachisu nan godha sababii ta'eefi kanaaf abdii keenya kutatiniiti gooftaa tajaajilu itti fufinaan jettee na bira ooltee galgalli ga'e. Kana booddee hin ciisne gara galgalaa. Waffee gooftaa galanni siif haa ta'u. Al tokko gaafa si yaadachiisu waan baay'ee namatti dhaga'ama. Kana booddee jechumaan bakki hin mijatu. Akkoon koo isheen bira taa'ee tajaajilu suni kaboota beekta. Qoraanni baay'een irra keessa ta'ee isheen baateen hin funaantu yoo naam jedhan sagantaa xumuree dhaqee ba'ee qoraan sana fidaafi. Kana booddee jechumaan kaboota kanaa ittiin abiddatti geessee akka abiddi hin banne gooteetti. Kana kee booddee nummuu naannama kaboota sanaa ciifna. Firaashiin tokko jira. Kan galabaadhaan intina jedhamu jira duruma baadiyyaatti kan beenu jechuudha. Wantichi dudda fardaa beektaa? Akkuma dudda fardaa jechuu kooti farda beektaa gaa farda beektaa. Yeroon duraani qophaa kun irra ciisa. Gar tokkorra amma lama taane. Yoo achirraa kaate as geenyaan dhoqqeedha. Roobni sirroo sabii ta'eef. Kana booddee jechumaan akkatan jedheen.
asiin ciisti yoo asiin ciise abbaan tokko asirra kufa. Abbaan tokko asirra kufa akkasaan jedheen. Anis hangarka walakkaan ciisaa atis hangarka walakkaa ciisi walakkaa kadhannaan jedheen. Kun gaariidha naan jette. Maanni naan gooftaan kana caalaa gatii nuu kaffaleedha naan jette. Natti dhaga'ame. Kana booddeen bari'ee maal bari'ee gara lafa bariitu aarri aara. Aareetanii bishaan jaarkaaniidhaan fuudheeni. Natti aareem naan jette. Qabuu koo natti aareem jennaan. Qoyime akkumaa fi akkas ciisaa inni garas. Maaliif aara kana aarsitoo naan mucaa koo abiddatu bada jedheetanii naan jedhan. Lafa linnee abidda borfinnadhee yeroon asii daaraatti achi gadi kaawwatetti bishaan naqu boof fuulatti achi ol. Kana booddee borumtaa eessa deemti beektaa seen gara kaampaasii deemti qormaata qabdi. Achi waan ijoolleen maanii du'aa diraantii kana eessaa dibattee dhufte jedhanii. Sii galee kabooti sun ittiin ba'u uffatatti. Naa dawwaltee inumaan miiccatti hin ba'u inumaan miiccatti. Kana wanti amma haasa'amu kun yeroo ilaalamu qalbii fakkaachuu danda'a. Waaqayyo garuu har'a guyyaa sanas hin dabarse rakkoo sanas hin dabarse si ajaa'iba waan tokko sitti mee darba. Sagalee Waaqayyo isin ibsaa maalii jedha gaara gubbaati. Ibsaan gaara gubbaa immoo dhokata hin dhokatu. Kan inni baay'ee ajaa'ibsiifadhu Waaqayyo akkas naan jedhe erga waan hundumaa xumuree booddee kana booddee akka namoonni dhufanii lafa sanatti fayyan natti dubbate. Kan doktoroonni achi dhufaniiru. Injiinaroonni achi dhufaniiru. Namoonni bebbeekan magaalaa Finfinnee keessaa yaa'anii iddoo isaa dhufaniiru. Waaqayyo isa booddeen banee eenyuun immoo sammuu isaanii isaanuma banee isaan waldaa ijaarree jetti. Kanaaf maal jechuun barbaade namni na arga jedheeti dhaqeetu hin taane guyyaa Waaqayyo gaafa ga'e hin banama. Ammasitti immoo obsanii eeguudha malee kana jennaan rakkisti beektaa obsuudha beektaa achuma dhaabatanii eeguudha. Yaada dimshaashaa kan hin kaa'uu barbaadu fakkeenyaa fi namoota tajaajilarra jiranii haala garaagaraatiin mul'ata isaanii keessatti du'ee jiru. Fakkeenyaaf haala barbaadu namni tokko namni Waaqayyoon tajaajiluu hin barbaanne jiru. Tajaajila keetii fi wantoota hedduudha kan nama barbaachisu. Garuu jalqabaa jireenya kee gooftaatti gaafa kennattee gooftaan waan jireenya kee barbaachisu siif kenna. Amma nuyi ani kan koo miti. Hojjetaa Kiristoosii. Mitiiree Kiristoosii waa'ee koo beeka bakka. Kanaaf hamma naa danda'ame itti of kenneen tajaajiluu qaba. Amma sichi kana booddee dudduuba koon deebi'aan hin jiru. Beela'ees argadhees silaa waan hundumaa Waaqayyotti na barsiiseera. Wanti dhaan na dhibu hin jiru. Maal jechuun barbaade namoonni hedduun haala laaluudhaan mul'ata isaanii kan keessatti du'ee jiru jira. Naa mijannee haalli gaafa naa mijateen akkas godhaa haalli gaafa naa mijateen tajaajila jedhanii kan haasa'an baay'een jiru. Waan si ajaa'ibu namoota kana dhaamsiin qabu haaluma mijanne sana keessa dhaabadhaa gooftaa waama. Hamma mijatu eegina gooftaan dhufee mijeessa. Ameen. Kanuma dhaamsa kana kan hin qabu. Gaaffii dhumaa tokkotu hafamaa inni namoota baay'ee gargaaraa jirta. Ijoolleedhaaf abbaa hin qabne kana bukkeetiin immoo dadhaboota baay'ee gargaaraa jirtadhama. Mee maddeetti ittiin namoota kana gargaartu maaliin yookaan humna maaliitiin gargaarsa biyya alaarraa qabdamoo ofuma kee murtoo kanaan seentee maalirra dhaabbatteetu? Waan an facaase naame. Waan hin jedhe geesse waan an facaaseni haameen siin jedhe. Yeroon akkasiin jedhu ani gargaarsa biyya alaan qabu. Gargaarsa eessaayyuu hin qabu. Ji'oota 9 kanaa hamman akaayiidhaan dabarse hinuman dabarse. Waaqayyotu maal godhe beektaa? Kaleessa seexanni horii hirkaa saamaa karra isaanii loon karra jechuun loonuma jechuudha. Yeroon jiru karra yeroon jedhu hojiirri karraa jedhamu miti. Karra jechuun siif gala jechuudha. Fakkeenyaaf loonii wantoota garaagaraa haalota horii garaagaraa jiru. Kaleessa hoolota isaanii baafatanii hirkaa du'a. Seexanni hirkaa balleessa jechuu kooti. Deebi'ee qotatanii nyaatan. Lafti isaanii midhaan gaarii hin baasu. Haalota garaagaraatiin baay'ee manca'aa rakkachaa turaniiru. Namoonni kun kaleessa eenyuudhaan gabbaru beektaa seexanaatu geessu. Qabeenya qaban dhadhaa qabanii waan hundumaa isaaf geessu. Inni nyaates hin dhiisu ho'i ta'eef yoo nyaatan fakkeenyaaf hangafa kennu isaan. Hangafa kennuu baannaan hin du'u. Kana kan isaan murteeffatan. Waaqayyo garuu gaafa dhufu tola isaan fayyise. Gaafa fayyanii sammuutti gaafa deebi'anii
araada garagaraa dhugaatii garagaraa keessa ba'uu jalqabanii namoonni kaleessa machaa'anii warri rukutan wal qalanii hojiitti deebi'anii waaqayyo sammuutti isaan deebisee amma isaan gara mootummaa waaqayyo ergalanii booddee immoo sooman. Baay'ee namni maaliin eebbifama beektaa? Inni sagalee waaqayyo duraan dursaati mootummaa waaqayyo barbaada addaa isa booddee gadi wanti suni waan fakkeenyaa fi yeroo jennu qaldii namatti fakkaachuu danda'a. Namni gaafa mootummaa waaqayyo duukaa bu'u amma sabni suni seexan harkaa bahee gooftaatti gammadee dudduuban jedhu. Har'a dallaansaa guutuu mannisaa guutuu qotatee galfata. Kennuutiin eebbifamuu baraa jira jechuudha. Kennuutiin eebbifamuu amma sababii amma dhufamee kadhatamee fi hiikamanii gooftaa argate jecha sammuu isaanii keessa waa'een koo bodisan akka yaadatu. Kana booddee waan hundumaa guuranii kennuu jalqaban. Eebbifaman kan raafan kan kaleessa koo seexan nu saamaa har'a immoo mana waaqayyootiif kennina kan jedhu jalqaban bakka. Kennaa gurguddaa qabatanii dhufu anas waaqayyo na gargaaree har'a achi baanee gara magaalaa Ambootti galee achan jira ijoollota 7 barsiisaan jira. Kan hundumaa danda'e waan hundumaa danda'e kana fandiin immoo harka waaqayyooti malee harka namaa miti. Yeroo baay'ee harka namaa hedduu rakkatta inni gubbaadhaa dhufu garuu hin caamu. Ameen ameen. Kanaaf nama abdadhee lafaan baane gooftaa abdadhee hin bahe inni tajaajilu kun immoo na dhiphisee hin beeku. Wantoota dabarse irratti immoo baay'een isa galate amma waaqayyo galata haa fudhatu dhugaadha si ajaa'ibaa kunoo carraa argadheeyyuu isinis asumaan isin galateeffachuun barbaada. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu waamicha naa gootaniif jechuun barbaada. Namoonni immoo TV kan hordofaa jirtanii deeggaraa bira dhaabbadhaa anayyuu kunoo iddoo fageenyaarraa waamanii akkan isiniif dhugaa ba'u waan baay'ee godhaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Kanaaf namoonni hundinuu TV kana bira dhaabbachuu qabu jedheeti kanan murteessu miidiyaa kana bira. Waaw waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu Raajii. Wanti baay'ee nama dhibu tajaajiltoota ammaa keessaati akka fakkeenyummaa gaarii nama qabu jennee nuyi waamni kuni dhuguma gatii wangeelaaf baasuu qaban baasuuftiif tajaajila isaanii irratti murtoo fudhatanii asii jechuun magaala mijataa keessaa ba'anii gara baadiyyaatti adeemanii lubbuu amma kanaa walitti qabachuun waan salphaa miti waaqayyo isaan haa eebbisu. Nuyis immoo akkuma nama isaan kaasan iyyuu TV'n 7 Spiriitii tola qilleensa tola naa kennuutiin yeroo qilleensa irraa tola naa kennuutiin akkan sagantaa kana isiniin bira ga'u carraa guddaa naa kennan jechuudha. Amma beekumsa kooti amma dandeettii kooti namoota isinirraa barumsa barattan jedhee yaadu fidee torbeetiiti. Faarfattoota keessaas raajota keessaas akkuma yeroo darbe isinii kaasee ture namoota sabni keenya qabu beektota saba kootii keessaati tajaajiltoota sabni koo qabu keessaati akkuma kana torbeetiin qabadhee isiniif dhiyaachaa turuun koo kumaa inni tola isaan natti agarsiisaniin kana jechuun kennaa isaan qilleensarraan tola naa kennaniin isin biraan geessisaa jira jechuudha. Yoo fedha keessan ta'e amma humna keessanii otoo waan qabdanii tuffatini akkaawuntiin iskiriin jalarratti barraa'ee jiru kuni kan isaanii waan ta'eef achirratti ammuma kennuun eebbifamuu akka ta'e kun isaan irraayyuu waan guddaa barannee jirra. Kennaati eebbifamaa wal bukkee dhaabbannee hojii mootummaa waaqayyoo hojjennaadha. Nu bukkee dhaabbadhaa. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Shoo ga'arraa keessummaan qabadhee isiniif dhiyaadhe irraatii barumsa guddaa argattu jedhee namana. Torban keessummaa biraa qabadhee amma isiniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u biyya keenyaaf haa kadhannu waa'ee biyya keenyaatii fi waaqayyoon haa kadhannuun jedha torbeen kun torbee nagaa isiniif haa ta'u.